Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi hordoftoota keenya qaqqaalii akkam nagaa keessanii fayyaadha. Warreen baddaa fi gammoojjii fi qilleensa garagaraa irratti argamtan kuulaniin eessa baddee kuulaniin maal taatee footeen garagaraa postotamaa jirti. Akkasumatti si jaalannaa si kabajnaa jettanii foototi warri wanni godhachaa turtan poost godhaa turtan TikTok irra, YouTube irratti, Facebook irra, peejii irratti jechuudha. Hedduun isin jaaladha, hedduun isin kabaja. An hin banne numaan jira. Wanni na bachiise jechuudha haala qilleensaa haala yerooti. Akkasitti maallaqa ka'ee maaltu si jalaa fuudhee maaliif hakamtee maaliif akka taatee jettanii waan garagara haasawaa turtan jechuudha. Maaliif baddeettanii haasawaa turtan. Namni garagaraa poostotaa ture akka isin na jaalattan akka isin na kabajan nin beeka. Saniifuu jechuudha anis isinin jaaladhaa isinin kabaja onneerraa jechuudha. Salaamtaan diyyata onneerraa burqite isin bira haa geessu isin jecha isinirraa badee isinirraa dhabamee dhufuu hiyyaaf hedduu takka dhiifama isin jechuun barbaada. Gamanumaan fayyaan qaba nagayaan qaba. Garuu warra biyya Arabaarraa dhufuuf takki immoo warra biyya garagaraarraa dhufu akka if eeggattaniin jaan keessaafu warri Finfinnee keessa jiraatu. Anama Finfinnee keessaan jiraatu. Guyyaa san waan na shawwadiyoon isiniin ijoollee dhalaalii diyaaspooraa garagaraa takkaan na biratti isaanii wajjin Adaamaarraa dhufe akkasitti shawwadamee hatamuu danda'e. Maallaqni dhufaanii dhuma bilbilaas taanaan ni bitadha inshallah yoo rabbi jee. Garuu wanni takka jechuudha wanni isin beekuu qabdan warreen biyya garagaraarraa dhuftan if eeggachuu qabdan hedduu takka. Nama hojii waliin maxxanuu namni yookaan isiniin jee taaksii garagaraa isiniin jee isin maxxanee harka isin salaame wayin nama tuqan anam akka nama rafee ka'ee hirriiba ka'ee isaan jiran ibse sa'a takka boodaan dammaqee jechuudha wayin nama tuqan namni akkaawuntii garagaraa dhaqee farramee maallaqa isaa 300 kana jiruuf jira ha dahaba mormarraa qabu baasee kan nuuf jira ha gurrarraa waan qabdu baastee kan nuti fi qullaa ifa qabdu jira jechuudha waan garagaraa akkasii ka makiinaa isaa qulfii namaa kanneen eegas booda galeef dammaqee yaadatu jira Finfinnee keessatti seenaa garagaraa taarifa garagaraa jira kana jechuudha biizii teetiin isin irraa badde jechuudha isiniif hin ibsa jechuudhaani saniifuu kanaan isiniif ibsuu barbaada amma booda dhufeetiin jira isa baddee kuulleessi jaalannaa si kabajna kuulaniin maal taatee jettanii warreen garagaraa hidhuu jettan warreen na gaafachaa jirtan niin jira alhamdulillah fayyaan qabaani fayyaan jiraannaa waan hundaa'u dalageetiin fida arraas dalageetiin fide jechuudha kanaan dhaamsa isiniif godhuu barbaada hedduun isin jaaladha hedduun isin kabaja gamanumaanuu nageennaaf turaa idinis dhiyaattee jirti id mubaarakin isin jaa nageetti baay'ee.